Akkam jirtu barattoota, yeroo darbee barnoota saayinsii waliigalaa kutaa 7ffaa boqonnaa 4 waliin ilaallee barnoota isaa fixnee gilgaala boqonnaa 4 irratti dhaabne ture jechuudha. Har'a immoo gilgaala boqonnaa 4dhaa kaasnee waliin ni hojjenna jechuudha. Inni jalqabaa gaaffiilee armaan gadii dubbisuun kanneen sirrii ta'an dhugaa, kanneen dogongora ta'an immoo soba jechuun deebisi jedha. Gaaffiin tokkoffaa niwukilaasiin seelota bineeldotaa keessatti gidduu seeliitti argama jedha. Egaa niwukilaasii seelota bineeldotaa fi seelota biqiltootaa lamaan keessatti eessatti akka argamu waliin ilaallee turre. Innis fakkii barnoota yeroo darbanii keessatti akka ilaallee turretti fakkii kanarratti akkuma ilaallu niwukilaasii caasaan kun caasaa seelii biqiltootaadha. Caasaa seelii biqiltootaa irratti niwukilaasiin eessatti argama? Kan biqiltootaa irratti gara qarqaraatti argama. Kan bineeldotaa immoo kanadha jenneerra. Kan bineeldotaa irratti immoo gara gidduutti argama jechuudha. Akka kanatti waliin ilaallee ture. Gaaffii keessan irraas seeliin bineeldotaa niwukilaasiin seelii bineeldotaa keessatti gara gidduu seeliitti argama jedha. Kanaafiyyuu dhugaa ta'a jechuudha. Gaaffiin lammaffaan seeliin bu'uura caasaa fi dalagaa orgaanizimoota hundaati. Kuni dhugaadha. Jalqaba barnoota boqonnaa 4 keenya irratti waliin ilaallee ture kana seeliin bu'uura caasaa fi dalagaa orgaanizimoota hundaati. Gaaffiin sadaffaan gubamni soorataa oksijiinii maayitookondiriyaa seelii keessatti gaggeeffama jedha. Kunis dhugaadha. Maayitookondiriyaan bakki itti gubamni soorataa itti raawwatudha jechuudha. Maayitookondiriyaa keessatti annisaatu madda, akkasuma gubama soorataatu raawwata jechuudha. Gubama soorataa oksijiinii kan ta'e maayitookondiriyaa keessatti raawwata jechuudha. Arfaffaan seelonni hundi hammaan, bocaa fi dalagaa isaaniitiin wal fakkeenya qabu jedha. Kun sobadha. Maaliif? Hammaan kan xiqqaa ta'e jira, kan guddaa ta'e jira, akkasuma boca garaagaraa kan qaban illee ni jiru. Fakkii irratti illee waliin ilaaluuf yaallee turre barnoota keenya yeroo darbe irratti. Kanaaf soba ta'a jechuudha. Shanaffaan adeemsi gubama soorataa oksijiinii malee gaggeeffamu kan gubama soorataa oksijiiniin gaggeeffamu caalaa annisaa guddaa oomisha jedha. Asirratti gubama soorataa oksijiinii malee yeroo gaggeeffamu annisaa hammam arganna jennee turre? ATP 2 qofa arganna jennee turre. Gubama soorataa oksijiinii malee gaggeeffamu keessatti jechuudha. Kun annisaa xiqqaadha. Maaliif? Walnyaatessa keemikaalaa sana keessatti oksijiiniin hin jiru. Kanaafiyyuu sirraa'anii hin caccabanii jechuudha. Kanaafiyyuu annisaan guddaan hin oomishamu. Kan oksijiiniin gubama soorataa oksijiinii dabalatu keessatti immoo yeroo gaggeeffamu annisaa guddaatu oomishama. Innis ATP 36-38dha jenneerra. Kanaafiyyuu gaaffii kana sobadha jechuudha. Maaliif? Gubamni soorataa oksijiinii malee ATP 2 oomisha. Gubamni soorataa oksijiiniidhaan immoo ATP 36-38 waan oomishuuf dogoggora ta'a jechuudha himni kun. Kan itti aanu himoota ba'aa jala jiran kanneen toora A jala jiran waliin walitti firoomsi jedha. Gaaffiin tokkoffaa cicha seeliidha. Cicha seelii maal jennee turre? Cichi seelii membireenii seelii alaan seelii uwwisee yookiin haguugee kan argamudha jenneerra. Innis seelii bineeldotaa keessatti hin argamu, seelii biqiltootaa keessatti qofa argama jenneerra. Kanaafiyyuu filannoo yoo ilaallu pirootinii oomisha, xuraawaa kuusa, caasaa orgaaniloota hedduu of keessaa qabudha. Uwwisa ala seelii biqiltootaati jedha. Kanaafiyyuu daan deebii ta'a jechuudha. Maaliif? Cichi seeliin membireenii seelii alaan uwwisee kan argamudha jechuudha. Membireenii seelii alaan uwwisee argama jechuudha cichi seelii kuni. Kanaafiyyuu deebiinsaa kana ta'a. Kan itti aanu gaaffiin lammaffaa membireenii seelii membireenii seelii kan jedhudha. Membireenii seelii maalidha? Wantoota gara alaa fi wantoota seelii gara keessatti seenanii fi seelii keessaa ba'an kan to'atudha jechuudha. Innis akka balbala manaatti wal fakkeessuudhaan waliin ilaallee turre barnoota keenya yeroo darbee irratti. Balballi manaa wanta gara mana keessatti seenuu fi wanta gara alaatti ba'u ni to'ata jenneerra. Kanaafiyyuu membireenii seelii kunis wantoota sochii gara seelii keessatti raawwataman kan gara keessaa fi gara alaa ba'an kan to'atudha jechuudha. Kanaafiyyuu deebiinsaa
faarra kan jiru sochii wantoota gara alaa fi keessa seeliitti ta'a jechuudha. Sadaffaan raayiboozomiidha. Raayiboozomiin maalidha jenneerra hojiin isaa inni guddaan pirootinii oomisha jenneerra jechuudha. Kana sirreessinee waliin ilaallee turre jechuudha barnoota keenya yeroo darbe irratti. Arfaffaan niwukilaasiidha. Niwukilaasiin maalidha? Seelii walumaa galatti wanta seelii keessatti raawwatamu gochaa seelii keessatti raawwatamu hunda kan to'atu maalidha jechuudha? Niwukilaasiidha jechuudha. Niwukilaasiin wanta seelii keessatti raawwatu hunda ni to'ata. Kanaafuu wiirtuu to'annoo seeliiti jechuudha niwukilaasiin. Vaakiyooliin immoo maalidha jennee waliin ilaalleerra? Xuraawaa kuusaa jechuudha. Bakka kuusaa xuraawaati vaakiyooliin. Kan itti aanu gaaffiilee armaan gadii dubbisii qubee deebii sirrii ta'e qabu filadhu jedha. Gaaffiin jaaffaan humna guddisee mul'isuu maayikirooskooppii salphaa ta'uu kan danda'u kami jedha. Maayikirooskooppiin salphaan egaa maalidha jenneerra? Hammi guddisee agarsiisuusaa 10 hanga 20dha jenneerra. Warri kaan 40 fi 100 kan maayikirooskooppii koompaawundiiti jechuudha. Maayikirooskooppiin salphaan hanga si'a 10tti guddisee agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf deebiin kana ta'a jechuudha. Kan itti aanu gaaffiin torbaffaa caasaan seelii burqaa annisaa seelii jedhamuun beekamu kami jedha. Caasaan seelii burqaa annisaa seelii jedhamuun yookiin power house of the cell jennee waliin ilaallee turre jechuudha. Kunis maalidha? Maayitookondiriyaadha jechuudha. Maayitookondiriyaan bakka itti annisaan oomishamudha jechuudha. Kanaafiyyuu burqaa annisaa seelii jedhamuun beekama jechuudha maayitookondiriyaani. Gaaffiin 8ffaan caasaa armaan gadii keessaa sochiilee wantoota gara seelii fi seelii alaatti kan to'atu kami jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Wantoota seelii keessa seenaniif seelii keessaa ba'an kan to'atu kami jechuusaati jechuudha. Kunis maalidha jechuudha? Cicha seelii, vaakiyoolii guddaa, kilooroplaastii fi membireeni seelii jedha. Maal jennee firoomsii irratti waliin ilaallee turre amma membireeni seelii ta'a jechuudha. Gaaffiin 9ffaan maayikirooskooppii fayyadamuun seelii solloqqee mukaa ilaalamu namni jecha seelii jedhu moggaase kamii jedha. A. Antooni Van Leeuwenhoek, B. Roobert Hooke, C. Ernest Ruska, D. Aristootel jedha. Eenyu jennee waliin ilaalleerra jechuudha. Kana yeroo jalqabaaf namni seelii jedhee moggaase eenyudha? Roobert Hookedha jechuudha. Roobert Hooke nama yeroo jalqabaaf maqaa seelii moggaasedha jechuudha. Gaaffiin 10ffaan firiin gubama soorataa oksijiinii malee bineeldota keessatti geggeeffamu isa kami jedha. Firiin gubama oksijiinii malee egaa yeroo raawwatamu maaltu oomishama jenneerra? Bineeldota keessatti kan bineeldota keessatti gaafate jalqaba irratti kan oksijiinii malee osoo jedhee oksijiinii malee kan raawwatu hundadha jechuudha. Itaanoolii, asiidii laaktikii, kaarboon daayoksayidii hunda jedha. Firiin gubama soorata oksijiinii malee kun egaa itaanoolii fi kaarboon daayoksaayidiin maal keessattidha jennee turre? Kan biqiltootaa fi raacatifaa keessattidha jechuudha. Itaanoolii fi oksijiinii kan argannu, itaanoolii fi kaarboon daayoksayidii akkasumallee ATP kan argannu maal keessattidha jechuudha? Kan biqiltootaa keessattidha jechuudha. Gubama soorataa oksijiinii malee biqiltoota keessattidha jechuudha. Kan bineeldota keessatti immoo maal arganna jechuudha? Asiidii laaktikii fi annisaa yookiin ATP arganna jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffii kanaaf deebii kan ta'u kamidha jechuudha? Deebii kan ta'u asiidii laaktikii kan ta'udha jechuudha. Asiidii laaktikii kan jedhudha. Kanaafiyyuu deebiin asiidii laaktikii kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffiin 11ffaan kanneen armaan gadii keessaa kamtu kanneen hafan hunda of keessatti hammataa jedha. Innis seelii, sirna qaamaa, tiishuu qaama jedha. Ordarii baayoloojikaala hawaasatiin yeroo ilaallee turre jalqaba irratti seeliidha jechuudha. Seeliin dalagaa wal fakkaatan immoo walitti dhufuudhaan tiishuu ta'u. Tiishuun dalagaan wal fakkaatanii fi hammaa wal fakkaatan immoo walitti dhufuudhaan qaama uumuu jechuudha. Qaamni immoo maal uumaa? Qaamni walitti dhufuudhaan sirna qaamaa uumaa. Sirni qaamaa immoo akkasuma walitti dhufuudhaan orgaanizimii uuma jennee turre jechuudha. Kanaafiyyuu kana hunda of keessatti hammatu maal ta'a jechuudha? Sirna qaamaa ta'a jechuudha. Gaaffiin
ittaanu footosinteesisii gaggeessuuf kan hin barbaachifne kami jedha. Aan bishaanidha. Baan kaarboon daayoksayidii, caan annisaa ifa aduu, daan oksijiniidha jedha. Footosinteesisii gaggeessuuf wanti hin barbaachisne kami kan jedhu kanarratti akkuma yeroo darbe waliin ilaaluuf yaalletti bishaan barbaachisaadha. Akkasumallee kaarboon daayoksaayidiin barbaachisaadha. Bakka annisaan ifa aduu jirutti bishaanii fi kaarboon daayoksayidii fayyadamuudhaan soorata isaa qopheeffata jechuudha biqiltuun. Kanaafuu warreen kun sadan ni barbaachisu jechuudha. Kan hin barbaachisne maalla? Oksijiniidha. Oksijiniin immoo piroodaaktii yookiin bu'aa warra kanarraa dhufudha jechuudha. Kan gara alaatti baafamudha malee footosinteesisiif barbaachisaa miti jechuudha oksijiniin. Gaaffiin 13ffaan qaamni maayikirooskooppii eddattoon qophaa'e irra kaa'amuun daawwatamu kami jedhama. Qaama maayikirooskooppii eddattoon qophaa'e irra kaa'amu maalla jechuudha. Eddattoon qophaa'e maalirra taa'a jechuudha? Islaayidii irra taa'a jechuudha. Bakka islaayidii eddattoon qophaa'e irra kaa'amu gaafataa jira jechuudha. Bakka islaayidii eddattoon qophaa'e irra kaa'amu gaafataa jira. Innis maalirra taa'a jechuudha? Islaayidiin eddattoon qophaa'e sun waltajjii irra taa'a jechuudha. Eddattoon qophaa'e sun waltajjii irra taa'a jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa maalidha jechuudha? Waltajjii ta'a jechuudha. Gaaffiin 14ffaan kanneen armaan gadii keessaa seeliin ija uumamaatiin mul'atu kami jedha. Seeliin ija uumamaatiin mul'atu A. Ameebaa, B. Hanqaaquu lukkuu, C. Paaramiseemii, D. Baakteeriyaa jedha. Ija uumamaatiin kan arguu dandeenyu egaa ameebaa, paaramiseemii fi baakteeriyaa maayikirooskooppii malee arguu hin dandeenyu jechuudha. Kan ijaan arguu dandeenyu maalidha jechuudha? Hanqaaquu lukkuu ijaan arguu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu seeliin ija uumamaatiin mul'atu hanqaaquu lukkuu kan ta'a jechuudha deebiinsa. Gaaffiin 15ffaan kanneen armaan gadii keessaa seeliin boca isaa jijjiirratu kami jedha. Seeliin boca isaa jijjiirratu kami? Seelii ameebaa, seelii paaramiseemii, seelii narvii, seelii raacatii jedha. Deebiinsaa maal ta'a jechuudha? Seelii ameebaa ta'a jechuudha. Kanarraa asumarratti dhaabna. Gilgaala boqonnaa kana haala kanaan hojjennaa. Kutaa ittaanu kan itti fufu ta'a. Hagasitti chaanaalii kana sabskiraayib gochuun dagatinaa. Chaanaalii kana sabskiraayib gochuun hiriyoota keessaniif qooduun kan gaaffii qabdanii fi yaada qabdan koomentii irratti nu beeksisaa. Akkasuma viidiyoo kana kan jaallatte yoo ta'e laayik gochuun dagatinaa. Sabskiraayib godhaa. Galatooma.